bilbila namaa karaa barbaadaniin bilbila nama barbaaddanii hidhuudhaaf maal gochuu qabdu? Keessanoo yoo hidhame bilbilli keessan namni biraa haa godheera yoo ta'e akkamitti baruu dandeessu? Akkamiin immoo jalaa bahuu dandeessu? Har'a waa'ee kanaan isinitti jechuudha. Jalqaba irratti chaanaalii koo kanaan faaraa warri taatan chaanaalii koo kana subscribe gochuun dagaatinaa. Awwalu app viidiyoowwan isin barsiisan jedhee yaadee gadhiisaan jira. Viidiyoon ani gadhiisu like, share, comment gochuudhaan na gargaaraan jedha. Har'a immoo viidiyoon ani har'a ittiin dhufe akkamittiin bilbila nama barbaanne fageenyarraa bilbila abbichaa akka inni to'annoo keenya jala galu gochuu dandeenya waan jedhudha. Jalqaba irratti garuu serious waan isin hubachiisuu barbaadu waan kana nama miidhuudhaaf ittiin fayyadamina. Fakkeenyaaf keessan bilbilumti keessan yoo tareeti isin jala haak ta'eera ta'uu danda'a. Isa baruudhaaf fi akkasumas akkamumattiin haak godhamu nama danda'ama. Akkumatti bilbila namaa to'annoo keenya jala gochuu dandeenya waan jedhu isin barsiisuudhaaf garuu akkan isinitti hime bariidhaaf ittiin fayyadamna. Jalqaba irratti iddoo paadii iddoo bilbilaatti bilbiltan tuqxu bakka bilbila irra galtanii bilbiltanu jechuudha. Isa booda mallattoo urjii al-2 tuqxu. Isa booda 6 2 isa booda bilbila abbaa to'annoo keessan jala galchuu barbaadanii bilbila abbaa xalafuu barbaadan yookaan bilbila abbaa haak gochuu barbaadanii galchitu jechuudha. Yoon gashee isa booda ni bilbiltu jechuudha. Erga bilbiltanii bilbilli kun to'annoo keessan jala galeeraa ergaan jedhu isiniif galaa jechuudha. Anamma waan hin bilbiluu hin barbaanneedhaa fi bilbilicha sim jedhee galcha waan ta'eef kanaaf malee isa booda ni bilbiltu. Isa booda to'annoo keessan jala galeeraa jechuudha. Tole kan biraa immoo akkamittiin bilbila namaa sila to'annoo keenya jala galchine yoo jiraate to'annoo keenya jala moo akkamitti baasuu dandeenya waan jedhu. Isa kana irratti to'annoo keessan jala osoo jiru kaastanii dhaggeeffachuu hin dandeessu waan nama sadiidhaan jechuudha. Nama sadiidhaan kaastanii dhaggeeffachuu hin dandeessu waan abbichaa ta'u waan hundamu informationii hunda odeeffannoo hunda waa'ee abbichaa isiniif galuu danda'a jechuudha. Abbicha hordoffii keessan jalaa baasuudhaaf maal gootu? Mallattoo urjii al-2 tuqxu. Si'a 2 edda tuqxanii 0 al-2 tuqxu. Isa booda 2 isa booda ni bilbiltu jechuudha. Isa booda erga bilbiltanii to'annoo keessan jalaa ba'eeraa ergaan jedhu isiniif gala jechuudha. Barnoonni koo har'aa kanumaa. Like, share, comment gochuun dagatinaa. Viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Galatooma.